guyyaan wajji bo'aa olee galgala piippii gabaasa galcha. Guyyaan wajji bo'aa olee galgala akka gartee Oromoon akkamittiin diiguu qaba namni mataa walii qabatee namni gartee rakkina kana gargaarsarra walii galee hayi namni gartee Arsii fi Harargee wal arrabsuu dhaabanii Wallaggaa fi Walloo wal arrabsuu dhaabanii Oromoon wal arrabsuu dhaabdee mee malli maali jettee Oromoo wal mari'achuu eegalte akkamiin godhaa jeeeti gartee ordara warra sheeyxaanticharraa fudhachuu sheeyxaanticha arguu hin danda'u. Sigale warra sheeyxaantichi ergaturraa fudhataa bulaa jedhu obboleeyyan kiyya. Sigale cufti tokko tokkotti namni chipsii lama lama nyaata. Saniifuu ummata keenya cinaa dhaabbadhaa. Ummata keenya cinaa dhaabbadhaa. Itti aansuudhaan Oromoon yeroon ati humnooytu amma. An siifin hima. Itoophiyaan tun akka biyya Awurooppaati. Biyya Awurooppaa keessa Faransaay jira, Jarmanii jira, Ingilizii jira, Maalii jira. Narraa lakkaa'iga. Itoophiyaan akkasimma. Itoophiyaa keessa Oromiyaa jira, Amaaraa jira, Tigree jira, Walaayitaa jira, Soomaaliyaa jira, Affaarii jira. Awurooppaadha Itoophiyaan amma. Bakka tanatti humna qabu qofaa jiraata. Awurooppaa keessa Faransi kophaa humna jabeeffatti. Garuu Awurooppaadha. Jarman kophaa humna jabeeffatti. Garuu Awurooppaadha. Itoophiyaan akkasi. Oromoon humna sii jabeeffachuu qabdi. Woboo isii dhageeffattee gargaarrachuu qabdi. Namni waraana hin qabne, namni humna hin qabne. Sigale numa booha. Arra osoo humna qabaatte, arra osoo waraana qabaatte, arra osoo gartee hoogganaa si yaadu akka dammaqaa mokonnon gartee Amaarri bakka jirutti hidhatu qaba je'ee akkasitti onnatee ummata isaatii dubbatu hoogganaa akkasii osoo qabaatte. Sigale arra rakkattuu jechuudha. Arran boochuu jechuudha. Arra haati teenya gartee daangarraa buqqaatee hin cinqamtuu jechuudha. Sigale kana dhabaan nu godhe kana dhabaan nu godhe maali jaarmaya dhaba. Hayyoota keenyarra bobba'u marroo dirribaa xiqqeessu. Marroo maal fida amata meeqa lole maarree meeqa lole miitirkishoo meeqa lole maal fida jennee gartee nama lubbuu nuu kenne sigale arrabatti kennu kana kanu xiqqeesse sigale hayyoota keenya jabeeffachuu Jaawar Mahammad gartee gargaar wanta godhe kabajuu dhiifnee miilaan irra deemu arra namni akka dhugaan siimaan jala mure namni akka Oromoo hayyoota qabu hin jiru. Namni akka Oromoo qawwallee harkaa qabu hin jiru. Namni akka Oromoo humnallee qabu hin jiru. Garuu akka Oromootis wal dhaga'uutti hin jirre hin jiru jechuudha. Hay maalumaan nubbee buleessu maaltu nubbee wanni ummata birootii hin argamin tanuu argamte maali? Mee wannummaan naannoon Amaaraan harkatin tan Oromoon harkattee namicha kana jala siree qabna jettu maali meenaa? Naannoon Amaaraa bar yoo hooggansaa isaanii tokkoffarra jira. Yoo hidhannoo isaanii tokkoffarra jira. Yoo hooggansa keessaa nama hedduu qabaachuu isaanii tokkoffarra jira. Yoo diinagdee qabaachuu isaanii tokkoffarra jira. Sigale. Osoon akkanaati bar sirritti ciniinnatanii lolachaa jiranii bar. Mee ati maal harkatteeti kan gartee sheeyxaana jalattiin sheeyxaanni haadhiiga namaa dhugu sigale sheeyxaanni haadhiiga namaa dhugu jettee sheeyxaana jalattiin kursii qaba kanati jettu mee maal harkatteeti? Mee faayidaan ati Amaararraa harkatte maali? Faayidaan ati Tigrerra mootummaa kanarraa harkatte maali meenaa? Sigale du'uu baqachuu abbaan gadaara shanamu artistiin Hacaaluun faan du'uu hayyoonni baqachuu hayyoonni hidhamuu takka taayee danda'a. Hayyoonni gurguddaan kun sirraa hidhamanii afaan keessa lugaamanii sigale duubaan muka si dhiibu kana malee maal harkatte mee mootummaa kanarra? Naayime sigale mee naayime hin jiru jechuudha. Hin jiru jechuudha. Bar arra millikfaa nuti seenaa dhageenye bar seenaa dhageenye bar waan biyya Oromoo godhu jiru ijaan harku jirraa bar. Warra bar gaafa mililik jiru san faatu warra gaafa Haile Sillaasee lubbuun jiruutu akka Mararaa Guddinaa kun
warra gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam lubbuun jiruutu namni takka Oromoon akka qaallicha kanaatti namni Oromoo ajjeese, namni Oromoo xiqqeesse, namni Oromoo buqqise hin jiruu jeesitti himu jira. Maaliif jarri kun akkuma naafi ati gocha Abiyyi ijaan harkaa jirrutti gocha Minilikillee arkuu turanii jechuudha. Gocha Haayila Sillaaseellee arkuu turanii jechuudha. Gocha Daargullee arkuu turanii jechuudha. Sanii wal madaalchisanii fidaniiti xiinxalaa miti beeki waan harkanirraa si himu jiranii beeki. Waan harkanirraa si himu jiran. Naafi ati bar nafxanyaan akkana nu godhee nafta xiinxalaa fi waan abbootiin keenya nu himanirraa haasa'u jirra. Isaan bar waan himinarraa haasa'utti jiran harkarraa haasa'u jiranii. Haayila Minilikirraa eegalii haga mootummaa wayyaanetti yoo walirra deebifne waggaa 8 kana keessa nama qaallichi kun dhiiga dhugee fi kan Minilik dhiiga dhuge yoo wal bira qabne walitti maluu jechuu jiranii bara. Ardii samii jechuu jiranii bara. Sigalee. Ardii samii jechuu jiranii bara. Yoo kanan amanne yoo harkaan amanne maal amantare? Maal amantare? Mee maaluma harkannee tiree kan nuti gan namicha kana jala kursii qabna jenna. So saniifuu amma dubbiin wal gahuuf deemti jechuudha. Obboleeyyan kiyya. Tigree fi Fannoo fi Shaabiyalleen harka wal keessa kaayyatanii amma lola kana lola amma injifannoo deemaa jirtu kana geggeessaa jiru Tigree jechaa jira. Manjariinolleen deengadda dubbattee jechuudha. Nutis gartee dhumaatii fi qophaa'insa gartee mootummaan federaalaa nu qophaa'u jiru uummata Tigraay lamaddii fixuuf qophaa'u jiru teenyee laallu jettee dubbattee jirti jechuudha. Ati asuma taa'e Amaarri kana maarroo nu dhufu jira, miitirkishoo nu dhufu jira. Adeeroo maaltu nu dhufa? Mee maaltu nu dhufa naayimu? Yoo du'aa arra du'utti hin jirru, yoo buqqaatii arra buqqa'utti hin jirru, yoo salphina arra salphachuutti hin jirru. Mee maal harkate Oromoo? Mee salphina gaafa wayyaaneen salphatiin kana arra furmaanni nu dhufe naayimu? Yoo gartee maastar pilaaniidha riira Baalee guutuun hin gurguramne, Bishooftuun hin gurguramne, Oromiyaan guutuun gurguramaan jirtu. Mee maastar pilaanii santu sirraa dhaabbate? Mee du'aatii gaafa wayyaanee sirraa dhaabbate? Mee hidhaa gaafa wayyaanee sirraa dhaabbate? Sigale. Moo diyaaspooraan asii diyaaspooraan duraan biyya dhaqee zinaa godhuu hin dandeenye biyya alarraa deemee zinaa godhuu jijjiiramni kana. Sigale. Mee jijjiiramni kana jijjiiramni ati piipirraa harkatte kana. Sigale. Saniifuu uummanni keenya laal if qopheessuudhaan siin jedhe. Itoophiyaan akka Awurooppaati siin jedhe. Sigale. Akka Awurooppaati. Namu daangaa fi saraarratee qaba. Daangaan sarbamaa jiru ka Oromoo qofa. Daangaan Amaaraa dhiibamaan jiru, ka Tigraay dhiibamaan jiru, ka Walaayitaa dhiibamaan jiru, ka Soomalee dhiibamaan jiru, ifiifuu keenya qofa ka dhiibamaa jiru. Saba guddaa xiqqeessuun ni dandayama kan abbaan sheeyxaantichaa jeessan ilmi hujitti hiiku jira jechuudha. Oromoo gandaan diigee, gosaan diigee, naannoon diigee dursa maal godhe? Shanee je'eeti uummata Arsiitii fi uummata Wallaggaa waliin naquudhaaf hoogganoota naannoo Arsirraa dhufe kana Wallagga gaxa ergee jechuudha. Kunoo shaneetu ati maali Hararge beenu, ati maali Wallagga beenu, ati maali Wallo beenu, ati maali Gujii beenu, ati maali Arsii hoottu jedhaniiti namicha tokko keessaa fuudhanii qaama saalaa hunda cicciranii jechuudha. Maal godhechi irratti Arsii fi Wallaggi akka dabaan meelaalaa dubbiitan. Duuti gaafas gurba hoogganaan Arsiisu Wallagga keessa du'ee qaamni saalaa irraa ciccirame sun Karrayyuu ni hafe, Shawaa ni hafe, abbootiin gadaa isaan duratti irra shanamne. Hacaaluu hundee isaa magaalaa guddittii Finfinnee keessatti hin rukutamne ajjeefamne. Daadhii galaan hin duune. Duuti gaafa sana Arsii qofaatu du'aa, Arsii qofa shaneen barbaaddii jedhan sigale.
Mela lame tokkummaa keenya itti aansuudhaan waysan qofa dhaabe lafa seena qabeetti fuudheeti boorana bahaatiin jaarajee gujii fi booranaa fi baale walitti arsii walitti diina godhee jechuudha. Tokkummaa keenya caccabsu jira beer. Tokkummaa keenya caccabsu jira. Asiin dhufeeti shawaadhaan mootummaan teessanii eeggadhaa jedhe. Jimma gad dhufeeti an ilma keessanii bashaashatti hin dhaladhee tokkummaa keenya daaku jira beekan.